Azaabni dhugaa ta'uu kan mirkaneesse qorannoon ajaa'iba Raashiyaa kiiloomeetira 12 dachii erga gaqqotanii booda waan arganii fi dhagayan amanuu dadhaban. Kan dhagahaa jirtan chaanaalii keessan Obsaa Miidiyaa Sarvisii. Addunyaa irratti waan uumamanii fi dhugaa jiruu irratti kan isinii dhiyeessinu. Sursagalee keenya hardhaatiin waa'ee ajaa'ibsiisaa qorannoo Raashiyaa ilaalla. Dursa garuu chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan sabiskiraayib gochaa maatiin keenya ammoo laayik gochuu hin dagatina. Boolli kun addunyaa irratti nam tolchee fi boolla gadi fagoodha. Boolli kun kan argamu daangaa Raashiyaa fi Noorwee naannoo Puuchistikiitti yoo ta'u, pirojektii qonnaa bu'aa gamtaa Raashiyaati. Pirojektiin kun gara handhuura lafaa seenuuf yaalii godhameen gad fageenyaan qotame. Qonni isaa kan eegalame akka lakkoofsa faranjootaa bara 1979 meeshaa ammayyaa qonnaa Aaralmaash jedhamee fayyadamuun qotame. Addunyaa irratti ilma namaatiin boolla gaqqotame keessaa bal'aa fi gadi fagoodha. Pirojektiin kun eegalame waggaa 10 keessatti saayintistoonni kiiloomeetira 12 ol qotaniiru. Bara 2008 boolla kana gad fageenya isaa gara meetira 12,200 gad fageessuun danda'ameera. Kaayyoon saayintistoota kan jalqabaa walumaa galatti kiiloomeetira 15 qotuu ture. Ammatti boolli kun kiiloomeetira 13 irra gaheetiin jira. Haa ta'u malee meetira 2,000 gad qotuun hin danda'amne. Sababni isaas ho'i boolla keessaa hanga eeggamee ol waan ta'eefi. Kanaanis qotuun dadhabamee dhiifameetiin jira. Yeroo boolli kun qotamu argannoo ajaa'ibsiisaa saayintistoota keessaa tokko hollannaa yookiin kirkira lafaa eessaa akka ka'uu fi sababa isaa beekuu isaaniiti. Kunis saffisni hollannaa lafaa dambalii walitti dabarsa dhagaa gurraachaa ta'uu hubatan. Kanas beekuu kan danda'an dachee kiiloomeetira 7 erga gad qotanii booda. Kana booda saayintistoonni kiiloomeetira 13 irra erga gayanii hojii itti fufuu hin dandeenye. Hammi ho'aa fageenya kanarra jirus digirii seentigireedii 1,100 ture. Saayintistoonni hojii itti fufuuf abdii kutatan guyyaa tokko boolla keessaa sagalee hin beekamne dhaga'an. Saayintistoonni maaltu akka keessa jiru beekuuf hawwan qorannoo isaanii itti fufan. Ittaan sunis sagalee guddistuuwwan ho'a kana dandamachuu danda'an qopheessuun gara boolla gad fagoo kanaatti ergan. Achi booda sagaleen dhagahan kan baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi kan isaan rifachiise ture. Kunis sagalee namoota azaaba keessatti gubatan ture. Sagalee kana waraabuun kan danda'ame sakandii 17 qofaaf kan ture yoo ta'u, achi booda sagalee guddiftuun ho'a dandamachuu dadhabuun baqee hojii dhaabe. Yeroo ammaa mootummaa Raashiyaatiin pirojektiin kun guutumaa guututti akka addaan citu taasifamee jira. Iddoon isaas dallawamee akka eeggamu godhameera. Naannawa sanitti waa dalaguu fi socho'uunis dhoorkaadha. Dhugaan galgala galti. Yeroo biraa suur-sagalee biroon hanga walitti deebinutti an asuma irratti dhaaba. Odeeffannoo dabalataaf chaanaalii keenya hordofaan dhaamsa keenya horaa bulaa.